Maqaan kiyya Abdii Hullee jedhama. Bulchaa Shaashamanneeti. Hojii akka mootummaa naannoo Oromiyaatitti hojii tajaajila lammummaa wajjin wal qabatee labsiidhaan caffeen kenna murteessee gadi buuse. Aanaan Shaashamanneetis qooda keessaa qaba. Keessattiyyuu bara kana karaa guutuu ta'een karoorri isaa of danda'ee ogummaa irrattis akkasumas immoo humna namaatii fi akaakuu fi mallaqa callaanis deeggarsi barbaachisu keessattiyyuu naannoo barnootaa wajjin wal qabatee manneen barnoota muramu daree dabalata akkasumas immoo manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa dabaluu wajjin wal qabatee meeshaalee barnootaa dabtaraa wajjin wal qabatee qalama boorsaa karaa hirmaannaa guutuu qabuun hawaasni nama dhuunfaa irraa kaasee akkasumas immoo seektaraaleen kennu hojjetaan mootummaa hojjetaa kan jiru ta'uu isaatii akkuma duudhaa Oromoo ganamaatitti humna waloo kenna kana fayyadamuudhaan kenna tajaajila lammummaa horii aananii re'ee fi hoolaa akkasumas immoo aadaa wal gargaarsaa cimsoo kana wajjin wal qabatee mana harmee wajjin akka karoora aanaa kennaatitti mana 255 karoorfannee itti deemaa kan jirruu fi akkasumas immoo hirmaannaa hawaasaa kallattii garaagaraatiin hojjetamaa kan jiru ta'uu isaatii akka waliigalaatitti bara kana karoorri humna namaa dabalatee akaakuu fi mallaqaan akkasumas immoo warri ogummaadhaan barnoota gannaa kennan dabalatee ogeeyyiin fayyaatis tajaajila fayyaa kennan wajjin wal qabatee arjooma dhiigaatis gara mallaqaatitti kanneen hundaayyuu gaafa deebinu biiliyoona 1 fi miiliyoona 400 fi miiliyoona 43 fi 600 fi 64 fi 43 akka aanaa kennaatitti karoorfannee hojii kana hojjetaa kan jiru ta'uu isaatii fi xumura irratti gaafa geenu raawwiin kenna mallaqaan akkasumas immoo akaakuudhaanis ogummaadhaanis humna namaatiin shallagamee karaa guutuu ta'een raawwii kenna dhawaataan deemaa kan jiru ta'uu isaatii yeroo ammaa kanatti jalqabbiin isaa karaa fooyyee qabuu fi ho'iinsa qabuun itti deemamaa kan jiru ta'uu isaa. Sanii fi daftara akkasii karaatitti binneedha jechuudha. Hin beekamaa kaataalaan yeroo takka qofaa miti karaa garaagaraatiin deeggarsa humna qabnuun gargaarutu nurraa eegama. Kuni jalqabbiidha jechuudha. Kuni jalqabbiidha waan qabnuun jalqabnee jirra. Qaamni as taa'u kun yoo xiqqaate anillee isinillee boorsaa jarri filatan itti binnee ijoollee keenya daftara jarri filatan itti binnee yuunifoormii jarri filatan itti binnee barsiifna. Kanan qabne ammoo mana keessa ka jiru baay'eedha waan ta'eef akka seektaraatti haa jalqabnu malee booda immoo keessoon keenya kan daftara kana bitachuu hin dandeenye akkamitti deeggarra marsaa itti aanuu kan jedhu waliin laalla waan ta'eef keessattiyyuu hojiin kenna tajaajila namummaa hojii namummaa fi hojjetamu hojii namummaa qofa osoo hin taane aadaa Oromoo keessatti duudhaa wal gargaarsaa aadaa Oromoon ganamaa qabu keessaa isa tokko waan taateef isa kana wal gargaaruun tokkoffaa xiinsammuu namaatiifis gammachuu namaa kan kennu ta'uu isaatii. Fakkeenyaaf dhaabbileen siviilii hawaasa gosa isaa eenyummaa isaa hin beekne namoota ta'uu isaatiin qofa deeggarsa godhu. Nus kan namaa eeggachuu irra wal cinaa kennatti aadaa kaleessaa uummanni kun waliin qabu wal gargaaruun duudhaa kenna ta'uu gosa filatee yookaan immoo nama filatee osoo hin taane aadaan wal gargaarsaa kun namuma waan ta'eef kanaaf seektaraaleen kenna akkasumas immoo namoonni ogummaa qaban ogummaa isaaniitiin akkasumas hawaasni kenna abbootiin qabeenyaa kenna akkasumas qonnaan bulaan kennas waan qabu abbootiin amantaa kennas aadaa godhatamee gandoota hunda keessatti idduma kamittiyyuu deeggarsa kana cimsanii itti fufuu akka qaban dhaamsa dabarsina.